نجال كان نجال نتروفي أكاد bukan نجال تكبيرو نقول إيه ديك أسودو ما في ديك كذا سرنا قدرنا نكست ديك أشوف أما هذه سمية أجلسي بدو مالي أبو ما بك من خاص نجي فتري خان وتمنى خان الدين ويوكان إلين الأمة إلى أرجعتي سعيد والله هدو سيمبون أكيدين أما سعيد اللي مقالر أول تجتة كيا دوتا تسيف ملكه الرأيو أرجعتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجتو هدوتا في كبجم توتا كي أكمل نجا كيسني فيا لجرتو بقى نجانا تاتني بقى جرات رسمينا ديبي نجا هر اللي ديبي جرين الدنيا كوا هدو كبا namni jiru addunyaa tanarra jiru waa hedduu argaa akkaataa itti callisee taa'u jiru walitti dachaan har'a maaliin deebitee jechuun keessa hin hafu har'a inumaa wanni deebi'een waan ajaa'iba gudii jedhe namichi raafuu fixee rafuu didee waan ajaa'ibaa waan inumaa addaa tokko qabadhee dhufe namichi nuti kam dubbannaa jedhe isiin kam minnaayidii jedhe har'a waan ajaa'ibaa tokkoon arge wallahi waan inumaa akka ajaa'ibaatti nama ajaa'ibsiisu maal argitee jettanii isinillee hordoftoonni kiyyallee warroonni arge waan san arguun keessan ni mala har'a ilillii wanni jedhamtuun intalli ilillii jedhaniin tun daangaa darbitee jirti biyya nuti jiraannu kana keessatti magaalaa tana keessatti daangaa darbitee jirti jechuudha. Dubartootumallee dubartoota magaalaa kana keessa jirtu dhibbatti tuffattee eenyu waan godha jettee daangaa darbitee jirti jechuudha. Hanga qabanii hidhan takka keessa jirti. Sossobdee waa seenuu kana intalli tun gaafa durillee bahariin eegaltu fatihaa irratti akka biraankii dalaydee biraankii sirra dalaga jettee garaa isii keessa waan isii yaaddu irraa agartee dhuftee bahariin jaalattee rabbitu dhaqqabee deebise malee fatihaa fi bahariin addaan baasuun isii eega afaanirraan geesse rabbii dhaqqabee jechuudha. Hordoftoota kiyya. Isii yeroo mana tokko seente yeroo nama tokko irratti waa wahii barnaamija wahii qopheeffatte awwala dhayxe biraankiidhaa jettiin nama san haasaa isa wajjiin godhattee reelishiin isa wajjiin walitti dhufeen uumachuuf dura biraankii sirra dalagee jettiin waan garaan isii yaadu waan lubbuun isii barbaadu haasoytee fixattee har'a intalli kaatee Sa'idoo bira dhayxee mana Sa'idoo dhayxee waan garaan isii yaade akka garaan isii barbaade haasoytee geeffattee Sa'idoon immoo nama ajaa'ibaati Sa'id. Nama dogongoruumi nama abbaan fedhe dogongorsuu danda'uumi dubartii feete akka feetetti yoo itti dhufte nama dogongorsuu danda'anii miti Sa'id. Yoo nama dogongorse malee namni isa dogongorsuu hin danda'amu. Isiin itti fakkaatee akkuma magaalaa biraa waliin dho'ittee dhufte sanitti Sa'idollee magaalaa keessa seesiftee waliin dhahuu barbaaddee kaxxii kanaan itti dhuftee jechuudha. Sa'idoon garuu nama haasaya. Maal haasoyti? Haasawuma isii sanuu gurratti fudhachuuf didee jechuudha. Gurratti fudhachuuf didee. Itti beekate. Haasaa isii keessatti ati sila warra bultii qabu malee nama biraa hin jaalattu warra jaartii qabu malee nama biraa jaalachuu hin beektu jedheen. An nama jaartii qabu malee hin jaaladhu jettiin qaanyii takka afaanirraa fixattee jechuudha. Akkasitti Sa'idoon dubbii ijoo ajaa'ibaa tan itti deebisee mucattii waanuma haasoytuu walaalte. Ililliin ardhuma dhiira argatte Sa'id wallaahi hedduu siin boone. An silaa akka ani yaadutti mucattiin tun silaa Sumayyaan afaan Oromoo isiin haasoytu kana haasawuu beeyte. Dura Sa'id irratti biraankii dalaga jettee waan kana hin eegaltu jechuudha. Isiin haati warraa Sa'idoo afaan Oromoo wallaaluu isiitu akka daareektii dhuftee Sa'idootti buutee fuuluma Sa'idoo dura teettee Sa'idoon akka kubbaa xubbeetti isiin taphatu rabbi isii godhe jechuudha. Eegaa yeroo mana nama tokkoo seentu waan tokko yaadde isiin laadara nama tokko raddeeffatte dura dhayxeet biraankii sirra dalagee jettiin.
Baharillee gaafa durii waan kana eegaltu jechuudha. Rakkoo jidduu bahariitii Fatihatti uumtu. Fatiha irratti biraankii dalaydee eegasii deebitee biraankii jettee waan adda addaa jettee waa hedduu yaaltee gaafa akka gaariitti agartee Fatiha seeyattee garaa isii agartee ani du'ee asitti namuran malee bahariin jaaladhe jettee jechuudha intalli tun. Har'allee Sa'iidootu nama akka isii yaadde sanii miti malee Sa'iidootu xubbee isii taphatee lubbuu isitti fuudhe malee isii wanni dhayxeef baharii fi Fatihaa sila'anii addaan baasuu ture dhufee namni akka gaariitti shoora guddaa taphatee akka isaan walitti araaraman namni godhe Sa'iidoodha. Mana Sa'iidoo seenuu qabaa ka jettu murteeffattee dhufte jechuu ililliin. Akkas shakkii takka qabaatina. An Sa'iid jechuun nama yuutabara magaalaa biyya Yaman tana keessa jiru hangafa barsiisaa nama maraati. Sa'iidoon nama kan birattuu kabajaa qaba. Mushi nama akkanumatti itti dhayxee sharafa takka malee uma argite garaa kee keessa haasoytee biraankii jettuu miti jechuudha. An Sa'iidoo namni akka anaa kun Sa'iidii waan gorsu hin jiru jechuudha. Ani barataa isaati. Barataan barsiisaa hin gorsu. Nuti muuxannoo waa hedduu waan akka wama guutuu fakkeenya namni nuu ta'e biyya kanatti Sa'iidii. Sa'iidoo akkana godhi, Sa'iid akkana godhi jennee an akka kiyyatti haasa'u natti ulfaata. Garuu immoo intalli tun bakka deemtetti nama dogongorsuu fi bultii namaa diiguuf dhaabbatte. Har'a waan kanaa sitti dhufte biraankii siin jetti Sa'iid. Borummoo kaxxii biraa fiddee gabbaatee bultii teellee diiguu barbaaddi, bultii tee tana burjeejessuu barbaaddi. Intalli wanni isiin kayyoofattee kaate kana. Biraankiin isiin dalayde hin jiru. Sa'iid keenya kun yeroo hedduu garaa laafa ni beeka. Sa'iidoon garaa laafa. Waan akkanaati hoggaa jetteen illee si amana dafee. Dafee si amanuu kanatti amala akkasii qaba Sa'iidoon dafee si amana. Sharrii garaa keessa jirtu hin beeku jechuudha. Ammallee Sa'iidoon nama gara laafessa. Nama huma maraa irra sii taruu jechuudha. Waan ati jetteen nama amanu. Makri sharri namni garaa keessaa qabu kana hin qabu Sa'iidoon. Waan siin jedhallee akkuma har'a isii dura taa'ee itti gadi hime kana akkanumatti sitti himaa jechuudha Sa'iid. Waan amma namni gara qabatee dhukkuba gara qabatee deemu kana hin qabu jechuudha Sa'iidoon. Xabiyaa ajaa'ibaa Rabbi isaa kenne jechuudha Rabbi isarraa tursiisu. An amma wanni ani shakkutti jiru intalli tun har'a waa biraankii siin jette Sa'iid ati waa amanuu kana guddate yeroo hedduu rakkoon sirra geettu waa amanteeti dagamtee waa amanuu keessanii namni akkam taane si godha jechuudha. Intalli wanni isii dhuftee biraankii wayiitifuu hin dhufne. Intalli silaaluu dhufte. Mana keesseenuu heddi amma manni bahariin harkaa cufame bultii bahar diiguu hin dandeenye eega argite as deebitee namni amma hin lakkafin Sa'iidii magaalaa tana keessatti yuutubarri guddaan nuti fakkeenya godhanne tokkoffaan Sa'iidii. Tokkoffaan Sa'iidii jechuun hordoftoota kiyya namni hin beekne hin jiru. Isiin har'a as deebitee namni magaalaa tana keessaa hin tuqamin Sa'iidoodha. Akkuma inni hulaana jalaa cufee Fatihaa baar walitti fixetti an dhaqee Sa'iidollee gabbaasee magaalarra oolchuu qaba waan jettu karoorfattee gabbaate. Jettiin hin beektu kaa waan qaanyii waan jedhamu. Sa'iidoon nama akkanaati waan jedhamu waan laallatu san hin qabdu isiin hin beektu. Ta lubbuun isii godhi jetteen godhuu qofa jala deemti. Eegatteettee ofii mari'attee aboo Sa'iidiin kun nama akkanaati hin jenne jettiin. Hin jettu mee Rabbi isin agarsiisa hordoftoota dhaggeeffattoota kiyya ani shakkii na keessa jirtu. Gaafa durillee mana baharii seentu intalli tun akkanatti seente siistama kanaan seentee hanga isin agartan san guutuu garaa walitti madeessite bahariin guyyaa 22 ala bulchite. Rakkoo isirraa ka'e jechuudha wanni kun. Ka'umsi isii gaafa durii biraankii har'allee Sa'iidoo bira dhayxee waan garaan isii barbaadu. Tamaam haasoytee geeffattee biraankiidhaa jetteen yeroo inni itti gadi bahe Sa'iidoon qaruuteedha. Isima tanaa laaluuf isima tanaa akka gaariitti madaaluuf jecha takkuma akka har'aa nama akka Sa'iidoo harka hin buune intalli. Wallaahi nama akka Sa'iidoo harka hin buune. Baguma Sa'iidoo harka buune. Na jaalachuu kee jeen Sumayyaan duraanuu na heeyyamte ana fuudha kiyya rakkatini ka Sumayyaa sin jingini. Na jaalachuu kee ka itti mirkaneessu. Akka ajaa'ibaatitti hidhiitee tana xamaaxamee hodhee achiin booda mana nikaa si geeffadha jedhee itti ol ka'e Sa'iidoon. Sa'iidoon nama qallaalii seete siin. Nama xiqqaa seete nama itti taphatan seete. Sa'iidoon lubbuun si taphata malee lubbuun taphachuu hin dandeessu.
abadan itti nyaadhu itti dhugi ati har'a Sa'idoon akkana na godhe natti beekate jettee qaanfattu burullee waan biraa qabattee dhufta hin beeka ati mee yooma jettu isaa rabbi sodaadhuuti safuu dubartummaa keessaa baatee daangaa darbitee jirtaa an akka hiriyaatti si gortame ilili obboleettii teennaati rabbi sodaadhu wallaahi safuu daangaa keessaa baatee jirta an bahariin dhiise amma bahariin argaa isaatu hin danda'u si jaaladhee jette waan garaa kee keessa jiru ol baafte waan magaraa kee keessa jiru waan qalbiin tee yaadde ol baaftee dubbiin sitti hammaattee Sa'idoon si qabnaan biraankii jetteeti ol kaatee iyyitee jechuudha. Sa'idoon nama gowwuu miti garuu ani wanni shakku fakkeenya taane gadi fuutee borullee waan biraa qabattee ilmi namaa kun hin dogongoraa. Tamaam Sa'idoon nama biratti ka ittiin beekamu kabajaa qaba adaba qaba. Sa'idoon magaalaa tana keessatti nama waan toltuu dalagu malee nama hamtuu dalagu toltutti deebisuu malee nama karaa badee karatti qajeelchee biraa galuu malee xuriin isan tuile ati har'a wanni kaatee dhoyxeef Sa'idoo bira Sa'idiin nama biratti ijoollee biratti nama guddaa dubartii dhiira manguddoo biratti kabajaa qabu biyya kana keessatti umrii miti gaa haalaa fi amala isaatu biyya kana keessatti kabajaa isatti godha jechuu Sa'idii ati har'a wanni ati karoorfattee dhayxe Sa'id ijateenna akka ijateennatti eegganna Sa'idiin akka wannummaan argite dhuftee xurii itti laayixuun barbaannu jechuudha. Awwanni awwalumaan waan kana akkuma argeen gabbahee akka haasa'u na godhu hordoftoota kiyya intalli tun nama nu biratti kabajaa qabu nama sharafa qabu eessattuu uummata Oromoo biratti hordoftoota isaa birattis abbaa kamuu biratti akkuma jireenya hawaasummaa biyya kanaatitti nama kabajaa qabu kana intalli tun akkuma baratte dhayxee xuriin taane yoo itti laayite waan jedhu sodaan na keessa dhufe jechuudha dhugaa rabbii san yoo isinitti dhugaa rabbii san kanaaf nuti gaardiyaana eeyduu Sa'idooti Sa'idoon nama biraatiin walitti madaalamu namni nuti magaalaa kana keessatti rakkoo yoo akka artistoota ijoollee yuutubara daraganiititti rakkoo teenna hin fura rabbii gaditti jennee abdannee lafa kaayanne Sa'idoodha kanu abdii irraa qabnu gaafa kaan Sa'aadaa fi Abubakar walalan namni dhaqee furmaata jidduu isaanitti buusee gatteessisee yoo dahamnummaan ati jettu kamu inni si jalaa fudhate kun si jalaa bade anattu kasumayyaa sii kenna jedheeni namni akkanaa isaa argama ijoollee san walitti araarsee qabbanitti buuse jechuudha baarii fi fatiyallee akka qabbanni jidduu isaanitti bu'e ka godhe Sa'idoodha jechuudha kaasatan Sa'idoon nama xuraa'uun irraa maluu miti jechuudha dhayxee xurii kee itti laaquu hin barbaadin dhaabbadhu irraa Sa'idoorraa hin argita hin dhageessa Sa'idoorraa dhaabbadhu yoo akka namaatti adabaan kabajaan dhayxee waan adabaa kabajaa irratti dalagachuu barbaadde eeyyoo haala wasaala yookaan yoo mucaa kanas dhaqeetiin amma Sa'idollee magaalarra oolche jettee ka yaadu taate siif hin milkaa'u har'aayyuu argite lubbuun sitti dhuftee ka jarjatte kan achi gabbaate jechuudha. Sa'idoon nama waan dhufuu fi waan ganaa dhufullee beeku waan isa tuquu fi waan maqaa isaa balleessuu fi waan maqaa isaan balleessinillee akka gaariitti beeka hin beekan Sa'id hiriyaa kiyya qaariidha Sa'idoon. Sa'idoon ammallee wanni nuti Sa'idoo akka ijatee natti eeggannuuf kuni ijoollee kuni nama guddaa kun daa'ima jedhee hin tufatu Sa'id ija takkaan nama laala hin argine nama akkisaa rabbi nu haa baay'isu jechuudha nama akkisaa. Sa'idoon nama guddisuuf yaadu malee nama hammeenyi sharriin garaa isaa jiru miti nama akkanaa kana xureessuun hin malu ka biraa barbaadadhu yoo wanni akkasii garaa kee keessa si jiraate jechuudha. Yoommoo akkuma jettu dhayxee irratti dalagumaaf biraan kima ka jettu san dalagattee jette ala wasaala. Garuu awwanni na fakkaate biraan kiisanillee dalaydee fuutee isumaa kennite. Ila ati ka xiiraa waa akkaataa itti dhayxee waan ajisiisitu beeyta. Wanni fuutee biraan kiisan isaa kennite gara laafummaa Sa'idollee ni beeyta dhageetteesi. Kanaaf wanni ati tattaafatuuf Sa'idoo tamaam akka dogoggortee intalli tun magaalaan tanarra akka isin oolchine. Namni ofii xuraa'e nama xureessu sodaatu. Kanaaf lubbuun na sodaattee gabbahee waan kanarra akka haasa'u ta'e jechuudha. Ati awwala isiin hoggaa dhuftu sodaan kiyya guddaan ka'anii qabu Sa'idoo intalli tun ni dogongorti jechuu kiyyaa miti.
sodaan ani qabu garuu intalli tun gaafa nama dhayxee mana namaa seentee nama tokko magaalarra oolchitee xurii itti laaquu barbaadde biraankidhaa jettee si seenti. Biraankidha jettee si seenti. Namni illee akkasitti irraa amana. Sababaa kanaan dhuftee Saidoo akkan taane taappeellaan taanarra oolchite yoo Saidoon akka waan isiin haasoftu gurratti hin qicanne anniin beeka. Ofii isiitti borgabbaatee miidiyaa irratti iyyitee an Saidoo jaaladhe du'e maali yoo jedhe. Namni tokko tokko kan hin beekne edaa Saidoo illee nama akkanaati jechuu mala. Kanaaf wanni an sodaan onnee tiyya keessa jirtu tana gaafa dura dhuftee namatti waa dibuuf deemtu intalli tuni biraankidha namaan jetti. Kanaaf qalbiin na sodaattee gabbayee raasa'e intala ati dhaabbadhu. Atiin tuni kaan irraa koogaa kun ofirraa si dhaabe ani baluun jaaladhe kajettu jinni si qabe moo maali jinni jaalalli teettu jinni si ajajana fakkaate lubbuun teettu si ajajaan jirtu. Jaalala jinni si ajaju dhayxee nama jinniin jaalattu bira dhayxa wallahi. Wanni waan akkan taane naman taane dongorsuu barbaadu jinniidha. Jaalalli teettuun jaalala haqiiqa miti jaalala jinniiti. Wanni ati haasaitu guutuun jaaladhe maali jaalalli akkana qalbii akkam rabbi sii kenne boo. Kanaafi Said kenna akka atin dongorre of eeggadhu xuriin taane akkasitti illee sodaan tiyana keessa jirtu tana jechuun barbaadeeti. Isinillee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya Saidoo nu jajjabeessaa nu eebbisallee isiniin jedha. Talatana rabbi haa qajeelchuu du'aa hima goona fi isinillee wanni godhuun qabnu yeroo maraabaraa ooluun khayriin qabduuti akkanaati. Rabbiin nagaa haa godhu rabbi si haa qajeelchu jenna. Hanga sagantaa biraatii walitti dachaanutti nagaan naa turaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.